Dooniiwwanii fi bidiruun gargaarsa namoomaa faatee guyyaa 4 keessatti Gaaza geettii jedhamee eegama. Gaafiin guddaan garuu ugur galaana Israa'el keettee cabsitee seenuu danda'u. Israa'el kanaan dura ji'a adoolessaa fi waxabajjii yaalii aktivistoonni Gaazatti imaluuf godhan lama dhaabdee dooniin kamuu naannoo Falasxiinaa akka ga'u hin hayyamnuu jetti. Haa ta'u malee dooniiwwanii fi bidiruuwwan amma imaluu jiranii adda. The Global Samud dooniiwwan siviilii gar 50 fayyadamuun ugur galaana Israa'el cabsuu fi yaalaa jiran. Abbootiin seeraa, miseensonni paarlamaa, aktivistoota fi hakiimonni biyyoota 45 ol irra dhufan uummata Gaazaa fi nyaata geessuu fi imalaa jiru. Falmatuun jijjiirama haala qilleensaa Greta Thunberg kanaan dura adoo Gaazatti imaltuu Israa'eliin hidhamtee gar BC Swiidinii deebifamteelleen namoota waliin imalaa jirti. Wanti bira kan imal kana taasisu Speenii fi Xaaliyaaniin dooniiwwan humna galaanaa akka isaan waliin deeman bobbaasan. Kunis rakkoon yoo uumame uummata kan baraaruuf akka ta'e himan. Mootummaan Ispeen seerri idil addunyaa fi mirgi lammiilee keenyaa akka kabajamu gaafata. Lammiileen keenya rakkoo tokko malee Meeditiraaniyaanii keessa imaluu qabu. Kanaaf doonii humna galaanaa waan barbaachisaa ta'e hunda qabu dooniiwwan kanneen gargaaruu fi baraaruuf ergina. Garuu sa'aatii itti aanuu fi torban dhufan keessa maaltu akka ta'uu danda'u sirriitti hin beeku. Haa ta'u malee himannaan mootummaan Israa'el namoota biyyoota 45 irraa dhufan kan amma qarqara galaanaa Gaazaatti dhiyaachaa jiran irraa qabu nu yaaddesseera. Turkiyeeleen isaan eeguu fi diroonii ergitee jedhan. Akka masariitiiwwan balaalii hordofan agarsiisanitti dooniiwwan 3 kan buufata xiyyaara Turkii irra dhufan guyyoota 3 fi dooniiwwan kanirraa naanna'aa jiran. Eegii torbaan dabree dooniiwwan kunneen naannoo Giriikiitti dirooniin haleelamanii as isaan eeguu fi fedhiin idil addunyaa babal'achaa jira. Haleela kanaanii doonii malee namoonni miidhaman hin jiran. Guyyoota muraasa fi Giriikiitti dhaabbatanii erga doonii isaanii suphaniin booda imalaan itti fufan. Akkuma dooniiwwan kunneen Gaazaa dhiyaachaa jiraniin sodaan guddachaa jira. Amma naannoo kanaan dura Israa'el namoota itti dhaabdee hiit ga'aa jirraa jedhu namoonni doonii kan keessa jiran. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Tajaaniin naannoo humni galaana Israa'el to'atuutti dhiyaachuun bala guddaa qabaa jedha. Humni galaana Xaaliyaanii kan dooniiwwan kanneen waliin deemaa jiru akka isaan ugur Israa'el cabsan gargaaruu hin danda'u jedha. Gargaarsa itti fufuu dandeenya. Garuu gama Israa'el sarara keessee kanaani. Nyaata uummata Filisxeen biraan gahuuf waan barbaachisu hundaa gochuuf qophoofneerra. Garuu kana gochuuf eeyyamni Israa'el barbaachisaadha. Mootummaan Xaaliyaanii mootummaa Israa'el waliin dubbateera. Fedhiin keenya uummata Filisxeen deeggaruudha. Galgala kana xiyyaarri humna qilleensaa 3 lammiilee Filisxeen 100tti siiqan namoota dhukkubsatan, miseensota maatii fi namoota biraa 50 yookaan 60 qabatee dhufaa jira. Kanaaf torban kana keessaa Filisxeemota 200tti siiqantu gara Xaaliyaanii dhufaa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleela diroonii dooniiwwan gargaarsaa kan irraa raawwatamee in qoradhaa jedha. Dooniiwwan kunneen jikan keessaa Barseloonaa irraa ka'an ugur Israa'el cabsuu fi gargaarsa namoomaa uummata beela miidhamaa jiran birga'uu fi kaayyeffate. Israa'el garuu seenuu hin dandeettanii jettee akeekachiifte. Waraanni Gaazaa kun akka dhaabbatuu fi pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora qabxii 20 of keessa qabu dhiyeesse. Karoorri kunin torbaanota dhufu keessatti hojjechuu fi dhiisuu isaa kan murteessu fedhii Hamaasii fi Israa'el.